Bakana sadi obsa jedha maal jechuudha eenyuu fi ergaansaa ergaa akkamii of keessaa qabame sana gabaabsinaayi. Sadiga waa baay'ee wajjin wal qabata fakkeenyaaf sumsumoo fudhatte sadii tokko keessaa yoo iftee baalaansiin godhuun jiga jechuudha wanta irra keessu of eeggannoon sadii gorsi sadii kanaan gadi namummaadhaa baafta jechuudha of eeggannoo sadii kennita ilma namaa tokko sana oloo darbee waan hamaatti tarkaanfiin kee kan gorsaa fi of eeggannoodhaa olii ta'a jechuudha hammeenyatti deemta yookiin illoltaa yookiin ofirraa fachiiftaa yookiin waa tokko goota jechuudha namummaadhaan bahin obsi sadin darbu lama obsine sadi obsine fiixee irra jirraa yaada jedhu dabarsuuf achi keessatti. Mata dureen sirbachaa sadi obsa jedha garuu namoonni keessumaa ammatti bakana mata duree isaa bulloo akka waan ta'e hin qooduu yaada kee jiruuf han barbaanneetu bullootu jedhame faa sittin tolu. Gaafa studio keessa asoo sirbi kun hin bahin namni akka bulloo jechuu ni danda'u tilmaameen ture garuu karaa lamaan egaa dabarfanna jenneeti main pointiin sirbichaas waa'ee bullooti ishuun akka uummataatti tures waa'ee bullooti qilleensis furri keenyas lafti sadiinis nuti Oromiyaa keessatti yeroo sana waa'ee dhuma bullooti wanti qalbiin uummata keenyaa irraa hafaa ture akka sana jechuu danda'u nan beeka garuu itti yaadeen sadi obsaan kun immoo ergaan ani waa'ee bullooti wal qabatee dabarsuu barbaadeedha jechuudha kanattiin sadi obsaa achirra kaa'e maaliif falaasabichas mannichi waan beekuuf qaamni itti himamus qaamni himus waan beekuuf karaa sana ergaa koo dabarsachuu barbaadee ta'anii mata duree godhee jechuudha. Bulloon maaloodha garuu bulloon eenyu yookiin immoo maali? Bulloon beekamaadha farda jechuun immoo akka Oromootti Oromoon ofitti aansee farda jaalata yookiin namatti aansee farda jaalata farda sababni jaallatuufis tokkoffaa waan iddoonni barbaadu isa qaqqabsiisuu fi wanta gaafa diinni itti dhufe isaan ofirraa qoluuf waan qaqqabsiisee waraanuuf waan fuuldura deemuuf farda kana ka jaallatuuf jechuudha. Fakkoofni farda kanaas akkuma uummanni irratti walii galee fakkeenyaaf uummanni fuudheetii waan sana bulloodhaan jawaariin fakkoonfateera jechuudha. Kanaaf immoo uummanni kiyya sirriitti waan keessa koo argatee natti fakkaata sana gammachuu guddaan natti dhaga'ame jechuudha. Hafuurri keenya walitti dubbate akkanatti beekuu hin danda'ama jechuudha sirriidha. Muuxannoo kana durumaan fedhii kee yookiin immoo dandeettiin kun keessa kee jira barnoota sii jabeesse moo erga barnoota seenteetu waan kana gabbifachaa deemte moo? Aartiin kennaadha waan barbaadde argattu sun taane dura of keessatti argita kanaaf immoo ijoollummaadhuma kiyyaa kaasee daa'ima waggaa labaatii kaasee mallattoo sirba jaallachuu maatiin koo akka irratti argaa turan natti himaniiru irra caala immoo daran akka bilchaadduuf akkana jedhuuf kan na gargaare barnoota digirii koo lammataa Oromoo Folkloor Literature jedhu baradhe achi keessatti irra caala waa'ee gola hawaasa Oromoo eenyummaa Oromoon kaleessa eenyu ture har'a eessa jira karamittis deemaa jira waan jedhu kana sirriitti fiicaanii baranne. Dhaggeeffattoota sagantaa narraa aganumaa galgal kanaa fi sirbi yoo sanii dhiifna itti gammada.